Nama biraati biraan. Akkam nama biraa. Fakkeenyaaf caaltuu bashaatuu warra jettu san keessaa nama isaan keessa nama tokko. Saniifuu amma si barsaan jira jechuudha. Si galee akka nama biratti ni yaadii giseen si yaamu jechuudha. Raachuu akkam nagaa. Isaan akkasitti raachuu heduu jaalalaan hin jedhani bara. والله المرة كده Isaan يولد akkas jaalalaan raachuu. Hayyee raachuu Akkas hin jedhanii isaan akkam jaan. raachee dhugaa isaan. Uummanni keenya Wallaggaa keessatti ammallee akkuma beekamutti ammallee rakkoo keessa jiran ammallee dhiigaa jiran ammallee dhiigni isaanii irraa hin dhaabbanne Oromoon gaayyoo waliin akkuma dheenganta waliin dhaabbannu waliin dhaabbannaa waliin yoo boonye waliin boonyaa yoo koofalle waliin koofallaa yoo gammanne waliin gammaduu qabna malee koobatti miti yaa uummata keenya waliif dirmadhaa waliif iyyaan isin jechuu barbaada. Tiwutara ni qabne tiwutara banadhaa ammumarraa asirraa eegalaati tiwutara banadhaa. Obsa Abdiisaa jalatti argachuu dandeessanii rakkoolee deemaa jirtu. Arfaasee jalatti argachuu dandeessanii eenyu kan biraa Maakii jalatti argachuu dandeessanii Abdurrazzaaq jalatti argachuu dandeessanii namoota jalatti argachuu dandeessanii jechuu karaa tiwutaraatiin okay. Isinii fi maxxansa akkaataa yoo hin beeknellee naa hima. Yuunaayitid Oromiyaatillee akkaataa tiwutara itti banattan isinii maxxansee ture. Obsa Abdiisaa jala gaddeemaati yoo dhugumaan saba keessaniif sagalee ta'uu barbaaddan obsa jalas gaddeemaati akkaataa tiwutara itti banamu akkamiin banamaa jettanii gaafattanii turtanii achirratti illee isinii maxxansinee jira. Achirraa ilaalaa uummata keessaniif haala salphaatiin sagalee akka taanuuf okay walumaan uummata koo. Raachuu bu'ii al tokko baksii wajjin waan dabarsinu qabna. Raachuuyee Bu'aa ta'u. Nagaan bulaa bakka. akkamitti argite qo'imee dura. Amma yara shi maaki galas nagaatti. Nagaan naa bulaa. Waan dabarsu. Raachuu ba'u. Ara waan maaf baatan dabarsaas. Laala. Waan dabarsu hin jiru bakkiidhumaan haasoo ban ture yan. Siloo bakkiidhumaan taphee. Waan akkasiin jeebarni hin beeksaniif hin dhiisi. Waan dabarfattu ni jira kanis hin jeef. Malee mubee waan akka dabarfachuu hin deemu. Kanaafi. Laa waan dabarsuu barbaadan nan bilbila. Nan bilbila istima. Eenyu dhufe? Namaa dhufe mee usi ta'e? Maa fudhatte? Wow. Hi. Afaan maalii haasuu jira? Hayi sin jedhe kaa eessatti akka wal beektan ani hin beekutti dubbite. Wallaahi fooloo walitti hin qabnu akkamii akka ergina dhibe. Akkas barintiin hin dhaansi dubbisa. Hayi sin jechaadha. Dubbisi. Afaan Oromoo dubbatu jira qomee sagalee hin tuula. Oromiyaa hin jiru hin danda'u hin jiru. Amaariffaan haasofsiisi. Rakkoo hin qabu. Amaariffaan haasofsiisi. Ifii ergatee banaanii ifii fooloo walitti qabnaan. Maali akkas wal jettu bara argaan jira miti moo rakkoo hin qabu haasofsiisi. Fooloo walitti hin qabnu sin jaamman argate. Qindibiidhaan akkas wal jettu miti moo akkas wal jettu. Kunoo. Dubbachuudhaaf hin beekne. Dubbisi rakkoo hin qabu bakka inni naqqa'ee miti yeroo tokko iddoo naqqa'ee rakkoo hin qabu bara. Naqqa'ee miti dubbisi. Ati qiddim daanii ana dubbisi. Hayi maaliin boo'in? ayyaa qiddim kadaanii gas cuutii shuffisaa. Maali? Mucaan baasa ishee aboo ammallee ergaa. Maal isa? Ndaatasuuta inaan jedhee. Baasa feera jedhu laastilee. Baasa feera jedhu ndaatasuuta inaan jedhee. No, nin baasa jeetiin ifiifin beebar. Assuu Maafi reedduu yakkam akkam fayyaa jirta? jirta. Raachuu maal taate? Maal? Qofxanni jeere Baga gammatte. Raajuu maal? galatoomi bareeddu tiyya. Raachuu. Abeel. Raachuu.
Abet, abet. Ogutak asu. Rachu kophaa kee si barbaada ogutak. Asuu dhiifama. Ogutak kophaa kan kee si barbaada. Lisiga. Yes. Waqobatee haa xiqqisho qalbiin haa hoyyootu lisiree qalbiin xiyyaana hoyyootu. Rachu. Asuu ogutak deeqaa takkaaf bahe ogutak. Kophaa kee si barbaada Rachu. Yaa jedhaaf taate kottu haa sitti abbasuu barbaada. Eh? Rachu. Maal godhaani bahu? Isii baasiti kottu kophaa kan kee si dubbisuu barbaadeeti. Ana akkamittan baasa ofiin baha ati kottu. Akkam jechuun akkana cuqqaa hin oomseeti. Akkamitti akkana ta'e eenyuu fideen Xabbasuun barbaada jettee moo? sanii miti. Eh. Eenyu desii fideeni. Ay ergannaan ani nangashii goddanyaa kee taatee dheenka kam mucaa kam. Nummaan. Eetu maali? Yoom? Hai. Okay. Hundaaf akkana jettaa? Dhaalan jedhu. Hin jedhu jettaa maali jettee jirta? Oo maakiyyeef tasgabbeessinoo tasgabbaa'e maakiyyeen dee tasgabbaa'e. Ani siifan jedhe bara. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. As laqqaseen dhafa bakka. Maali akkana gudu kun? Daa'ifi kotturee turte. Raachuu Abeen maali gaa? as laqqasaan jira. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Maaliin ture har'a? Wayye maangin. Biraayin seensin. Okay, yeroo anaaf si wajjin taanu akkas. Yaa. Na ayyamsiisuu qabda dura. Ati yoom na eeyyamsiistee mucaa sana yeroo gashi. Qoy amma na ayyamsiisime fakkeenyaaf tireelingii godhi. Maakii bashaatuun ergitee gashuu. Maali bashaatu malee kan biraa hin beektu. Ay. Ishi caaltu. Maali ati caaltuuf bashaatu keessa. Caaltu bashaatu asaanti kan biraa. Maakii ninaaf eegalte. No sirreessaan jiran. Dhageeffadhu. Hundaafuu moo? No ta'uu hin qabu Oromoo koo. Kuni sirrii miti adeemsa sirrii miti kun. Ay ani yooman hundaa jedhe. Ani siif jedhee bara. Sirrii miti kun safuudha. Ishi firiiko. Siif jechuun safuudha siifan jedhe bara. Anaafi miti osoo naan taa'u bari. Raachuu ennaan eeheet. Ani sheeminna qaba bara kanaafi dubartoota. Anilleen bar sheeminna qaba. Achi jalatti shulluq jettee seente. Isiinis si jala shulluq jettee seente. Ani immoo akkuma taa'ee si ilaalee jechuudha. Maal jechuudha kun? Ay dubartoonni intini naan jedhu yeroo baay'ee amma intiniidhanii gasti irratti fa'aan gaaloonna akkas bakka intini. Dubaati walumaan shulluq jettaa? Ay ani siriisin ta'ana garuu sheeminna qaba. Jeeni. እውነቷን ነው አለች ሰላም እውነቷን ነው የቻረው ማን Qophaanni jeeqee namni si dubbise raachoonnaan ooyi akkam nagaa fayyaadha jee. maal inni immoo qabsoo ta'a kaa na sodaatu immoo dhiisu. Qabsoo maa taati? Maa namni si sodaata? Namni si kabajuu qaba. Ati barmaakii qabsoon kun waan si qabduuf gidduutti intini akka wattaaddaraadha jetta biraati. Anamma wattaaddara yoomiin ta'e amma akka qabsooti miti. Ati waan akkas jedhee itti barantini dhabarinni bar. Nama jennere. Dibiddibiin akkas qofa takosaattaruunis dibiddibiidha barmaakii. Raachuu yee na dhaggeeffadhu. Laalamma gisee si namsi dubbisan raachuu gisee siin jaan akkam nagaa fayyaadha jetta. Akkas nan jedha nagaadha galata rabbi. Ati bari laal raachuu yee gisee siin jaan asii fiddee shulluq jettee. Maal jechuu?
Kun amma gisee akkana walitti ilaalla waliin maach akkana ni bareeda ammaraan. Amma mee nama takka fidii seensi amma. Mukkaraadha. Mukkaraa fidee nama biraa fidee nama biraa nama haaraa fidee. Dubartii moo dhiira? Dubartii. Mukkara kaa. Gisee caala amma sitti deebite raachuu qofan siin jaan namaa wal naldalsiisin. Nan dhabe. Ay fidi ka yeroo jettu waanuma mana kaayee fakkeessita bara. Daadhiin lammanni hin dhabdu. Amma otoo yeroo akkuma fidii naan jettiin otoo hin fidee isaanuma si bira guutee jiran namni jechuudha. Injoo wallahi. Jettu. Maakii of eeggadhu kam. Fikirii waxxartee jirti ijoollee tana lachuu. Akka taphannu sanii miti. They both love each other. Okay. Dhabdeemi? Ati gash. Amma nama biraati, okay? Wayii. Nama biraati biraan. Akkam nama biraa. Fakkeenyaaf caaltuu bashaatuu warra jettu san keessaa isaan keessa nama tokko. Saniifuu amma si barsiisan jira jechuudha. Si galee akka nama biratti ni yaadii giseen si yaamu jechuudha. Raachuu akkam nagaa. Isaan akkasitti raachuu heduu jaalalaan hin jedhani. Wallahi nu warra gadi ijoollee tana. Akkas jaalalaan raachuu heduu. Hayyee raachuu. Akkasin jedhanii isaanii. Akkam jaan. Raachee dhugaa isaanii. Raachee. Abeet. Akkam. Nagaadha galata rabbi. Aarrattuun nama tumuu deemte fakkaata nama aggalaammatti re'ee makkatti. Maalidhaa? Akkasii miti re'ee jibaramma. Nagaadhaa. Maali wuttidirinnaa dhanaa salaxanaa argamoo? Of xanne. Jechi wanti hin taataasuuftu yuuko wanta wattaadariin haasa'udha. Of xanne minaamin waanuma akkasiiti waanuma xoollati. Maalidhaa? Xoorinati sin geessu bar. Si jammar xoorinati eenyu deemu? Bakka qofxanni jira hundaaf akkami akka biraa. Yookaan ragada miti yookaan akkas waanuma wal loltan natti fakkaata. Meengadda lafa dhiitta bakka akkuma wattaadara. Nan sodaadhe gaafsa nama nan sodaadhe. Maakiiko yeroo deemtu lafa dhiitiin maaloo please. Duuba ati lafa dhiitu wanni si sodaachisu maal lafarran deema wayiin mataa kee gubbaa deema sila. Wanti gaaf tokko ta'u lollee anas akkasumaan na dhiitta jechuudha. Lafa akkasitti dhiitta tana. Laftiin cabu barmaakii maati? Ayyeriira nama hambisaa bara. Rakkanne wallahi. Isa sirreessi lafan dhiitiin waaqi. Homaa siingoone lafti homaa siingoone lafan dhiitiin yeroo deemtu. Wattaaddaruu dhiisita. Eengatti dhageeffadhu. Kophee amma dhageeffadhu mana kana seeraamikiidha manni si galee. Kaayitii wootii godhi. Seeraamikiidha. Kophee naan uffadhe. Kophee qaayitu baxxee takkaa jiru kophee baxxee. Ijoolleen dubaraan miti. Si barbaadeetu masaleen qola. Nagaa keessanii? Aboo nagaa bee eessaa dhufe kun duudan ciisaa kana. Fayyaadha. Raachuudhaan gaafii gaafachuu barbaada. Gaafii akkam. Okay, Mubaarak as bira jiru eenyu? Mubaarak kun kan musammaati okay. Kan biraati ati. Baga nagaan dhufte hunda. Mangisti. Maakii anaatu jaalatanaaf dhiyoo dhiisitee kam taa'ame kam si fakkaata? Garaan si danda'a? Baasa maxxaa jeeyye namichi. Eessaa dhufe boo kun daffaariin? Fiituun qayyiroo maxxaan deemu bare. Maal akkana itti duuba? Deebisaan akkana. Deebisaan hin jiru bayi boo? Hai boo kun eessaa dhufe ijoollee gidduu? Haasoftanitti tokkos dhufe innis akkasuma ta'uu danda'a meebi gashu. Raachuu. Abeet. Raachuuyyee. Arayyee dhiisee haadhoo kwaanis dhiiraatis dhiira. Raachuuyyee na caqasa. Raachuu kiyya raachuuyyee na caqasiin joo jira bara. Ati raachuu jaalatte moo maal jedhe? Agu takka. Anaafsi. Raachuu dubbisuu ni danda'a. Anaafsi walii galee jechuudha.
Qobaatti. Baachuu. Qobaatti maaki. Maaki qobaatti. Ish. Ish. Dhiifama sorry. Yaa guddi agarree wallaahi ijoollee tana gidduu. Omaan takko saattarteen dhufin. Takko saattarteen dhufin. Ati itti meetteeni. Qo'ina dhaggeeffadhu. Ati itti meetteeni. Ati si arkeen jira akkana taanaan guyyaa takka si jala deemaan najjeesanii jechuudha. Diinni narraan dhorkitu ati diinni dhufus narraan dhorkitu jechuudha bakka amma si arge. Namni dhufee maakii naaf kan taanaan itti ammallee deebistee. Indee tasmaammaatanii yoo ta'e duraa xaarra'uun qaba kaa. Yaa rakkadda ijoollee tana Giddi yoo ta'e baay'ee booskiidhaan ilkaan irraa yaasanii qadde akkasii. Buddeen fo'ate. Eega wanni hundi ta'ee booda nama fookkaru ati bakka. Foonaa. Ati wanni hundi eega cabee booda nama ijoollee biyya koo ijoollee na wajjin guddatan gaafadhu baay'ee. Ani baay'ee yeroo hin taphasaachuu amma hin gadda. Aboo deemi IBS irra si dhageetiin jira akka gaafa ijoollummaa keetii si qaxaqatanii si darban. Inni taallaa inni intiniidha inni maanni nama guddaadha bara. Amma hin gadda mana baankiin hojjedha. Iddoo hojiitti dhufeetu tokko afaan bane. Anchi namtaa akkas sa'aatii wayii irratti anchi. Akkam gootu. Of hin beeku bakka of wallaaleera anchi. Sa'aatii wayii irratti dura taaggasee sa'aatii wayii irratti dhufee bidik jedheen ayyarii irratti akka chaayinaallee akka jaapaanillee itti ta'e. Namichi kufeetu mana hakimiitti dhagaafatu poolisoonni. Maal akkamitti si rukute jennaan anumaan beeku yeroo ayyarii irra ka'uun argeedhe namichaan jedhe. Rakkadha ijoollee tana gidduutti. Namichi sitti mee? Na dhageessaa? Maakii? Maakii yaada seentee jirti gurbaan kun na ulaa jira jettee. Namichi baay'ee tiktookii qaba gashuu yoo barbaadde. Haati boksiin hojjetu moo? Namicha rukutamee gashuu? Aboo atuu rukutamaadha meenuu osoo yaaraa Eenyu rukute? Siitu rukute? Ayi malkaamuu taphajeetu rukute. Maal jechuudha na waa'ee koo sitti maara miti moo? Qaallichi ammoo si rukutee si qaxaqatee dhiiga si godhee uffata biraa kutee bara kaamma seeniste kun. Maal jedhu? Kaamma sireene kun boksiidhaan si dhee kutee barate quban gana garree. Ayi maakiyaanii dura kanan cal jedhee meebii tasmaammaatanii yoo ta'e. Kunoo ammas namtittiin kun maalidha? Maa barbaadde namtitti kan? Seensime. Ani seensisu dhiifama naa godhe. Ani gashu mucaasaa ammaa dhiifama naa godhe. Ni sodaattee jechuudha. Farii nama maalidha? Maankii koo irraaf naami? Har'a fatanarra jirtan fatanaa ba'a. Bakka deema ammaati bakka ati sodaataadha. Maali maakii xorinatiif na barbaadde moo? Yaa walumaa rakkatu. Sodaata. Xornati feesa maakii jaalachuun abbaate. Qoftan Ani jagnaa natti fakkaatti. Maaliif na barbaadde qoy intin akkani እንስሳት ጫካ ሄጄ እንስሳት እያደንኩ ነው እንዴ ማመጣልሽ? ጀግናነት የፈካተት ገርማ ሙቶል ቃልቺ ማሊ አሲን ዱፌ በር እንገሺን በዝከ ቢዳኒ አሲኒስ ዱፌ ማረፉ ማፊነረፉ ነሚች ኢቲ በባሲ ጊዜ ማኪ ዘርካ ፍለቱ ዴ ማሊዳ ጀናን ጀነ ኢቲ ኮፍታ Araaniin dhagahu. Jennaan jenne malee sallee. Maalidha? Naqiree yoo jennaan uummataa si daawwataa jira. Jennaan jenne malee sallee shugguxii namaa jeesaa sallee. Seensi sireen shugguxiidha bar shugguxii ta'uu kiyyan beene seensiin. Araa seenu laayiviin afaani. Arani ani kabbaadidha boskiidhaan ilkaan irraa yaasaa. Maal taatee maakii? Naaqi laayivii irratti dhiira taatu asirratti. Maakii koo ani nan dadhabe masalee. Adeellam ni sodaatte. Dadhabdee jirta masalanya osoo hin ta'in dadhabde dhugumaan.
Fuunaa dhaqu. Garmaamu tola. Garmaamu tola. Ata man dadhabne irraftu na dhukkuba HR taami? Deem ni rafa bakka baay. Atis rafi bakka ishii beekte.